akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kuno. Dubbiimaan muummicha barreessaa akka tokkummaa mootummootaa Stiifan Dujaarik dhimma Itoophiyaa ilaalchisuun ibsa kennaniin kutaa biyyattii gama kaabaa keessatti haleellaa samiirraan xumura torbanii Tigraay keessatti geggeessame dabalatee dubbiif wal barbaaduun hammaataa adeeme hedduu nu yaaddessee jira jedhan. Kaleessa warshaa huccuu Adwaa irratti haleellaaleen lama samiirraan geggeessamuun gabaasamee jira. Bakki sunis walakkeessa godina Tigraay keessaaf Maayitsabrii magaalaa Tigraay dhiyaa gama kaabaati. Akka gabaasaalee argamanitti siiviilonni 3 haleellaalee magaalaa Maayitsabrii irratti raawwateen madaa'aniiru jedhan. Waahiloonni keenya kanneen gamasii jedhan dubbi himaan kun haala haleellaa samiirraan geggeeffame sana adda baafachuudhaan dhiibbaan siiviilota irratti qabus nuuf ibsaniiru jedhaniiru. Lolli naannoo Amaaraa bakka garaa garaatti geggeessamus itti fufee uummanni kumaan lakkaa'amu qe'ee ofiirraa buqqa'anii jiru. Qaamonni marti kanneen walitti bu'iinsa kana keessatti hirmaatan akka seera namoomaa akka sadarkaa addunyaatti siiviilotaaf caasaalee siiviilotaaf eegumsa gochuudhaan dirqama isaanii akka ba'an gaafanna jedhan. Qaamoleen martinuu kanneen walitti bu'iinsa sana keessaa harka qaban hojjettoonni gargaarsaa walaba akka deddeebi'aniif meeshaaleen gargaarsaa Tigraay, Affaariif Amaaraa akka dhaqu haala akka mijeessan gaafannaa jedhan dubbi himaan kun waa'ee balalii gargaarsa namoomaa gaafatamanii ammayyuu akka addaan citeetti jira jechuudhaan hanga haalli amansiisaan mirkanaa'uu adda baafannutti balaliin ittiin fufu jedhaniiru. Miseensonni paarlaamaa Itoophiyaa garee mormituu irraa ta'an muummichi ministeeraa Itoophiyaa haala wal waraansa Itoophiyaa keessaa seera tumtootaaf ibsa akka kennan gaafatan. Xalayaa afaan yaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataaf erganiin miseensi paarlaamaa kan paartii Izeemaa akka jedhanitti muummichi ministeerichaa paarlaamaa duratti dhiyaatanii gaaffii kan akka mootummaan yoom duula waraanaa xumuree jiraattonni walloof naannoo ishee jiran jireenya nagaatti akka deebi'an karoorse. Wal waraansi kun dafee akka xumuramu gochuuf qoodi mormitootaaf kanneen biroo maal akka ta'u barbaada mootummaan walitti bu'iinsa kana laalchisee ragaan sirriitti dhaqqabuu dhabuu irratti mootummaan maal hojjetaa jira ka jedhu dura ta'an paartii Izeemaa gaafachuu isaanii Mallas Kaachoo ammahaa gabaasee jira. Golli nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummootaa fonqolcha mootummaa ce'umsaa Sudaan ilaalchisee qibxata har'aa marii cufataa geggeessuuf jira. Ajajaan waraana biyyattii Abdel Fattah al-Burhaanii adoolessa bara 2023 innaa filannoon guutuu biyyaa geggeessamu aangoo mootummaa siiviilitti dabarsuuf waadaa seenaniiru. Embasiin Yuunaayitid Isteetsi ka Sudaan keessaa lammiiwwan Ameerikaa gamasii akka of eeggatan akeekkachiiseera. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutarees gamtaan Afriikaaf liigiin Arabaa haala Sudaan keessatti uumameen yaaddoof rifaatuu isaanii kan ibsan yoo ta'u biyyattiin daandii bulchiinsa siiviilii akka itti fuftu gaafataniiru. Waayit Haawus akka jedhetti haalli jiru rifaasisaadha. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi gamasaan deeggarsa maallaqaa Sudaaniif kennuuf ture kan doolaara miliyoona 700 rarraasuusaa beeksise. Yuunaayitid Isteetsi, Biriiteenii fi Noorweey karaa ministirii dhimma alaa ibsa waliin ta'uun baasaniin fonqolcha mootummaa sana balaaleffatanii humnoonni nagaa eegumsaa namoota seeraan ala hidhaman battala akka gadhiisan gaafataniiru. Kana irratti oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Ugaandaa keessatti guyyoota 3 keessatti boombiin yeroo 2 dhohee jira. Poolisiin akka jedhetti namoonni 2 dhohiinsa wixata kaleessaa atoobisii tokko kan konyaa walakkeessa biyyattii Mpiigi keessaa irratti raawwate. Boombii kabroon immoo sanbata darbe dhohuudhaan dubartii umriin waggaa 20 yoo galaafatu kanneen biroo 3 Kaampaalaa keessatti madeessee jira. Haleellaalee sanaaf garee aayisistu itti gaafatama fudhate. Gulaalaan gaazexaa PML Daily jedhu Alex Ature oduu gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa James Baatiif akka himatti poolisiin qorattoota dhimma boombii naannoo balaan sun dhaqqabetti ergee jira. Pireezidaanti Musaveeniin guyyoota xiqqoo ittaanu keessa haasaa guutuu biyyaa dhageessisuuf jiru. Kan dhaggeeffataaf daawwataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qorannaan geggeeffame akka mul'isutti ijoolleen umriin isaanii waggaa 6 hanga waggaa 11 gidduu jiran talaallii COVID-19 doozii gad aanaa fudhachuun amansiisaadha jechuudhaan Yuunaayitid Isteetsi keessa kan maadheffate kaampaniin dawaa Moodernaa jedhamu beeksisee jira. Kaampanichi akka jedhetti ijoollee 4,700 ol adda addummaa guyyaa 28 talaallii isaa doozii 2 kennuufiisaa beeksise. Kunis ciminni isaa kan ga'eessotaaf kennamu walakkaadha gad ta'ullee ibsee jira. Ba'iin duraan argame akka mul'isutti dandeettiin dhibee ofirraa ittisuu ijoollee akkuma kan ga'eessotaa talaallii doozii guutuu fudhataniiti. Modernaan akka jedhetti ijoolleen erga talaallii sana fudhatanii booda mallattoo hagas cimaa hin taane kan irratti argamu yoo ta'u kunis akka dadhabbii, mataa dhukkubbii, ho'a qaamaaf bakka talaallii sana waraannatan dhukkubuu of keessaa qaba. Gama biraan Reuters akka gabaasetti
Gamtaan Afrikaa talaallii Moodernaa doozii miliyoona 100 fi miliyoona 10 bituuf akka jiru beeksise. Xumura waggaa kanaa dura Gamtaan Afrikaa doozii miliyoona 15 kan argatu yoo ta'u, nuusa waggaa bara 2022tti doozii miliyoona 35, nuusa waggaa lammataa irratti immoo hanga miliyoona 60 argachuuf kan jiru ta'uun beekamee jira. Bittaa talaallii kanaa kan mijeesse bulchiinsa pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi kan Joo Baayiden yoo ta'u, Gamtaan Afrikaa kaampanii sana waliin akka walii galu carraa kennuuf jecha kan inni Moodernaa irraa bite dooziin miliyoonni 33 ituun ergamin akka turu taasifamee jira. Kunis barbaachisaadha. Sababiin isaas talaalliiwwan battala argaman lakkoofsa isaanii dabaluu dandeessisa jechuudhaan jila dhimma vaayirasii koronaa kan Gamtaa Afrikaa Strive Masiiwaa iimeelii erganiin beeksisaniiru jechuudhaan Reuters gabaaseera. Biyyoonni kanneen biroon talaallii oomishan illee fakkeenya Yuunaayitid Isteetsi akka hordofaniif talaallii kanaaf kabiroo argachuuf daandii akka saaqan gaafataniiru. Gorsaan nageenya biyyoolessaa Yuunaayitid Isteetsi Jeek Suulivaan wixata kaleessaa mootummaa tokkummaa Maayinaamaar waliin wal arguu isaanii Waayit Haawus beeksisee jira. Waayit Haawus akka ibsetti walgahii gama viidiyoon Suulivaan geggeessan biyyi isaanii sochii deemokiraasii Maayinaamaar keessaa deeggaruu kan itti fuftu ta'uu isheef tattaaffii biyyattiin gama deemokiraasiitti ce'uuf taasistu akka deeggartu dubbatanii jiran. Suulivaan hokkara waraana biyyattii ilaalchisee yaaddoo qaban ibsanii Yuunaayitid Isteetsi kanneen fonqolcha mootummaaf itti gaafatamoo ta'an murtiitti akka dhiyaatan gochuuf yaalii gootu itti fufti jechuu isaanii Waayit Haawus beeksiseera. Erga onkoloolessa tokko mootummaan fonqolchamee qabee Maayinaamaar mormiidhaan raafamaa jirti. Mootummaan waraanaa mootummaa duraanii kanneen deeggaran shoror keessaatu fixiinsa raawwate jechuun himate oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.